haati manaatiiti iyyaa anaaf haadha manaati. Har'a immoo gocha akkasii maaliif raawwatta jedhee yooran ofirraa ari'e yookiin yooran ofirraa ishiidhaan loleenii deem isin barbaadu jedheen gaafa rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa deem atis rahmata kiyya irraa deem yoo naan je'oo tokko san lammaffaa amaanaan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammadiin awwala gaafa duniyaa tanarraa deeman qalbiin ishii laaftuudha. Dubartiin akka burcuqqootiyan akka burcuqqoodhaa daftee cabxi waan daftee cabxu tana gaayoo daranuu haa urrooytu jettee ati waa goote gaarillee miti sirrillee miti jecha nabii san kan yaadde ammas bultiin tuni obsan nama feesiti bultiin waan dogongoroo xiqqoodhaatiif jecha kaanii yookiin hatta shari'aa keessattuu unkaa'oo silaa osoo zaahiraan tas warra ollaatti silaa zaahiraan sagaggaalummaa ta'uu jettu ta'e shari'aan ofirraa dabaa hiikaa hin jettu har adabbii kennaaf jetti malee adabbii rakaadhaa jetti malee yookaan ifirraa gaggeessaa hin jettu dhaggeeffadha akka quraanillee jeewuttillee akka shari'aatittillee kun kan ammoo sanirraa kan ka'e dogongora ishiidhaa dhiifama gaafattee jiru. Yoo laaltan deemtanii Facebook jala seenuu dandeessanii ofittillee beeytee bakka anallee ani achi dura viidiyoon tun hedduu gurbaan kun natti barreessee akkana Muhammad Bayaan ofirratti ni eegi maali kana akkana naan jiru kun illaallee boodarra natti dawalee jalaan kaasuu didee natti ergee wallaahi qalbillee hin cabne maaliif jennaanii abshirayyee haa ta'u suutumattan maal taate obboleessa yoo waan kana itti raawwattu taate maaliif natti ergitaadha achirrattanii okay waati singii keessa seena haadha manaa maaliif natti ergitaadha ati obboleettiin qabdu ati obboleessa san qabdu maaliif hin sattarre maaliif satri irraa fuute satri maaliif irraa dhabde jedheeni akkasitti ofirraa buloo godhee gaggeesse jechuudha ishitti dhufeetan sootatti akka nama bifa qalbii cabsee osoo hin taane maaliif akkas taataa osoo hin jenne suutumatti beeksisee gorsee waan akkanaa kanarraa fagaadhu haadha manatiyyaa akkasii fuulduratti akka of eegdu jedheeni itti dubbadhee amilee ishii eegee ishillee wallaahi kun isheen tana akka malee wallaahi boo'ee boochisee tan rabbii kanaan na argaa akka malee boochisee lafa olkaatee wanni dhiifama caalaan jirtu jaalalti yoo dhiifamti mana keessa hin jiraatin jaarsa fi jaartii jidduutti wanni bultii jaamaan jirtu yoo jaalalti mana keessa hin dhiifamni yoo mana keessa hin jiraatin jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhiifama ofitti beeytee tole marabbaa jedhatan jajjabeessee hamilee itti hore gaafa kaan immoo sababa wayiiti waa doorsisanatti fakkaataa namni waggaa dheeritti waggaa shamarran irraa waa dhabde silaa akka inni itti barbaadetti silaa qullan ishii dhaabaadha garuu immoo baga milkaa'iniif baga diddee hellee okay ilmi namaa silaa inni wanni inni irraa barbaadu hanguma qullaa sanii silaa hanguma gartee waa irraa baasu san gartee hanga san silaa gaffiideetan silaa uummata duratti gallakkisaa dhabdeem. Haa ta'u ishiin immoo akka ijoollee teenya taaniititti yookaan hin jiraamiti akka qullaa as dura as baatee yookaan hin goone. Garuu immoo sobaa sanii irratti viidiyoo ol baase dhageesse. Haa ta'u kunillee hin milkoomne fi erga wanni kun argame obboleettii ofiiti namni kun wallaahi osoo inni maxxansin dura obboleesso islaamummaatti dhufte amantaa islaamummaatiif jecha diinii islaamummaa irratti dhalatteef jecha bakka qabaadhu hin jennu. Wallahi namni suni amantaa islaamaa matiif bakka qabaatu dhiisee deemi seenaaf fokkottu hojjedhu hin jennu. Seenaaf fokkottu deemi hojjedhu hin jennu. Tudiinu kamaa tudaamu. Galata galfamuudhaaf teessa yookaan ilmoo teetiin galata galfamta yookaan haadha mana teetiin galata galfamu teessa jeetuman irraa akkasitti irraa buluu godhee narraa deemee achi deemee ishii qalbii roorrisuudhaan kan ka'e kun odeen gadda namatti ergee ol baase jechuudha. Kun kan ammoo erga wanni kun taate maqaa rabbii guddaatiin isin qabee gahee akka irraa dhaabbattanii gahee yoo lakki
salphinni keenya duniyaa fi akhiraa yookiin lakki isunumaa fi ishiitan adda baafna itti fufnoo qajettan taatan wallaahi wabillaahi du'a takkitti qofa yoo taate malee anaaf ishiillee dabaasullee hin dandeessan. Wallaahi uqsimu wabillaahi osoo ishiin guyyaa adii deemtee zinaa dalleedha waan kanaan illeen abadan addaan nu hin baaftan. Okay? Kuni kana. Akka nama tokkootitti akka tana hubattan jechuu barbaadeet. Wanni silaa isin na hin godhan hin qabu. Wanni ati ede sagalee natti qabdee ifirraa ariinaan jechuun kanatti hin dhagamin tokkollee nu hin jiru. Garuu immoo keessa kute haa taatu jazaa isin haa kafalu akkan waan kana irraa dhaabbattan akka waan bilbila keessan keessa jirus ofirraa haytan yoo kamtuun tiyya rabbii bira jirtu sun naa haqamuu ka barbaaddu ta'e جرى خير السلام عليكم. إبسا سجلين تسان. سجلين دياني جرتيمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد يبيت محمد يبيت محمد نجرتي يجي في الرات تنوان الروات قبضوا ومني. كناف أما شيرين لين الحمد لله فيديو تكلت دليل جهرتي والله تكاكرتي هنجم منه نينجلا جتشا جهرتي فدا ربيتيني والله جمعون تتنا نا عليه يرو نينجلا جتلة بيسسلة دبته جرتي فيديو سان فيسبوك في جلا سنتني أجيبتولي نيدان ديس سني كناف ربي غياب جلنا ناقو أكنا في شيء يو خيسات باتي رمضان اللي أصديما جرا إيسا رت اللي هندرنا إيسا هندبتين نادا أكا أنقاو إفتان كيسات يو ربي خا ربي برانتا إفتان كيسات أكا إشينو إفته توقيا إتبوتو ربي نهالا نافامي جيسو أكنا إن شاء الله إبسا باجرالات من كنا دوبدا إبسا قالتهم أستاذ باني الفادو إنجن كامين ولنا نسيدامو التلي وما دخلنا التلي وواتن جاللت فري وجه رجيسه وان جالت وان فري وجه يو وان جاللت رغاتات أو دو أكا شريعة لالن أكا جالت لالن وان جالتنيف ندو أن اللي إسن كلام بيتا وان تيف سنيقاله مالتو سرت راوة ما توري نمتشخون إسا جالة توري وان نكون أكا سان قلمان جيني نما جالة دلقات توري نسا وجه سرت ناسي خرخي ستسن اللي يجو نمونتي جرخنا الدديجة جئة أمتى ميك عبارة إقول فورا ناس إتما جريني ماما باني في نقلم ملي إيجا فيديو روارا بته رفي إسا أسبوكو داف أكي ماما بان رفته تنهيخ جئة أجو تعالوف اتفيد ملي إسا نما دريس ملي نمتش تريجرا ولي تكوكو رفت تاري خرطو قوت خير رافي تاري خرطو قوت بدي فكاتت رفتي إيشو متناو كم توقع الرسالة جالتو إيشو ما إبسو رفتي بيكرو دبين تك تك سنغالي كنافو وانيسن بيهو قبدان قابسو ده ماما بانين أرقامي تخسا ولت حسواتورا ولا سبقاتورا نجو قابسو ده واني يو خيسان نانجو مجاكو خيسان نانجو سنتيمي ولا ميجو تنا ماما باني ميتي أنن ديسون جاكم أكني عدنوني عدتون ماما باني ميتي أنن ديسون جاكني حسوا مجانسون خيسانت تحسواتو أبو أن وانين قابو dubbii jirtu akkana ati maal jaartina marraa barbaadda duris nu maarree godhe duris isin bara kana kaajam nuti bar warra jimma kas maarree godhe waan inni natti haasa'u unkwaan mamma baanii miti wallaahi watarlaan isin inje bara anin dhiisu siigale yoo mamma baanuu dhiise nuti hin dhiifnu na jachisuun jechuudha kanaaf wanni isin beekuu qabdan jaalalti furrii waliini ishiifis barumsa taati isallee tana dura akkati rabbashisiisaa ture isa kana ta'uu dhalaa jechuun ni beektan akkuma harmi ishii gadi qalbiin ishii gadi ilmi namaa kan shawwadamne hin jiru keessa fuugaa kan aadaa laaligaa isaanis dubbataan turen biyya alaatiin nama sossobaa turte malee wanni takka irrallee hin bareettu irrallee waan hin jettu sigalee dhalaan gurri ishii banaadha uga biyya alaa jan abbuma feete mi'a fida haadha ilmaan sagalee ni baafta biyya alaa maqaatti dhootte sin baasatteen جارسون ما سيفتي قافنا كذا كان إذا سنجلا سخادة سلة أشي بافداتي أما أسيتهم ولا ما نجلا جناته الآن جارسون نعم سيفتي خلا بيخا
Jaarsaw rakkoon qabuun janaajjana hoggaa achi biyaanen isa jalaa ba'ee sillee baafadha. Okkee jaan jaarsinu. Kana namaa beekuu dadhabdanii namarratti sin duudina. Innis waan fidus hin qabu. Maama baan wannan sidaamu iffin cinqin. Wallaahi itti iffin cinqin. Maal ennaani murtee mataa keetii likkii jirtaa akkamatti deema. Akkuma likkii jirtu kanatti deema. Jaartin ta'e jaartii ta'eeti. Siigalee namni akka keetii kabiyya keessa jiru yookaan akka Suudi Arabiyaa jiru sin daffaree kuni akka Itoophiyaan akka Ameerikaan Itoophiyaa daffarteeti beekatu. Waladda paawara biyyaatiin si daffare malee namummaadhaan si daffare takka hin qabu. Waan si caalee wanni itti haasa'ee wanni ta'e takka hin qabu. Kanaafuu namni biraatilleen wanni kana ajandaa godhatanii wuuyi udulataatis maarreettaniif hin jirtu. Hafuuru Rahiimii inkaan tana dhiisiti yoo ati namaan araaramne akkamitti rabbiin si araarama yoo ati namaa dhiifaman godhe akkamitti rabbiin dhiifama si godha. Siigalee namni barate faan bakka tanarratti namni tokko dhiifamannaan achiran tarkaanfadhannaan akka waan kufriiti jara keenya kara bira amantitti illee fudhattan. Kanaafuu araarama barbaada yoo namaaf araarame akka shari'atti illee fudhatama qaba waan ta'eef namarraayis gabbu'aadha miyyoorraayis gabbu'aadha miyyoon teenya jaartii teenya jaartiin tanaa miti jaartii namoota jaarsa jala deemte nama biraa jala deemte ta'uu nama qurxaadhaan qabuuf ni beeyna nuti. Qurxaadhaan jechuun jaartuma namaatu biyyatti nama biraa jala ka deemte. Oduma jaarsa wajji biyya takka keessa jiran biyyuma takka keessatti. Akkana hundaa jira akka waan guddoo takka gootanii isa rabshaan irra hin daabinaadha. Please miyyoo sanii jecha miyyoo amantii san nutti as dhuftee sanii jecha xiqqeenya amantii teenya irra keessatti labsamaa jiru odoo nama kiristaanatiin ta'an maata kanatti hin fakkaatu ture garuu wanni arraan tana musliima irratti akkoo kana raawwatu amantii teenya illee xiqqeessaa jira. Please waan kanaa jecha miyyoo biras dhaabbadha. Miyyoo biras dhaabbadha. Mee arraan tana dardarri faan keessafu. Mee ka diyaaspoora deema jaartii ammaa kana oduma wanni kun ta'ee arguu laalteen agartan jaartii miskiinaa janajjana. Mee biyya keessa ka jiru ati ka tujjaara ka jaarsi ishii miskiinaa janajjanime mees jalaa calliftu dhalaan tun. Qalbii dhalaan beeytanii. Akka nama qalbii dhalaan beeyne hin ta'inaa. Dhalaan kanuma biyya alaa jiruu fi kanuma waaqa buutiin sun dhuguma. Saniifuu miyyoon tunis ijoollee barbee keessatti bar nama akkasitti hagam fagaatu hagam taatu nama 20 ol jiruu miti bar. Sini galee mana namni dhalaan takka jabaatti gootatu amma 30 taate qofa. Murteessitee wanni kun fuulduratti illee yaaduu ka dandeessu jechuudha. Akkanan godhuu danda'a wanni kun yoo natti dhufe akkamiin taa'aa jettee ka adda baafachuu dandeessu yoo amma 30 ol taate. Sana jechuun uummata akka hin beektu dhalaan. Ammas shari'aa qabataniif hin shakaraniis hin jirtu, hin dogoggoraniis hin jirtu, hin qaxaniis hin jirtu. Siigalee nutummaa musliimaa keessatti dhalannee guddanne kun dhalaan teenya jechuun maal akka keessa maal dalagaa jirtu hundi keessa laaltanii agartan. Tana qofaa miti. Waa meeqa dho'isneetuma teenya amma namni meeqattu keessanitti dhufee waan tana ol baasi jaa. Tana ol baasi naan jaa. Inni akkana godhee maallaqa narraa nyaatee akkatti na waraabbatee kana ol naa baasi naan jaa. No hin ta'uun jaanan ilmoo qabaa. Ammucaa kana sarbisuu hin feenen. Mucuma kana haa gabbaasee irraa haasa'u hin feene. Hoggon laalu akka waan mamma baan kanaa wallolanii inni baasee akkas fakkeessan dubbii oduma oofanii. Hanni eessa badee jechuurraa mucaa kanaa gabbeesse malee sila achumaan shaffanuu qabna ture. Inni immoo nama akkasiitillee miti ani sallee keessan dubbisee ture. Maal feddanfaa jaabar. Beekatiin godhee jaa akkuma isin dhageessan sana. Beekatiin godhee bakka akka inni beekaa jaartii tana xiqqeessinee miyyoon tun akka inni illee uummanni keessanis itti ka'ee isa irraa qabatu. Sinigalee saayinsiin. Saayinsiin isaa akka bakka miyyoota qalama dibnee inni sheeninis dhiisee bakka maqaa ishee balleessuu qaba. Maaliif sababbiin mamma baan dhugaan na jaalataa nama akka na jaalatu dhabuun ta'uu naan jettee waadaa walii seenne natti garagaltee akkana jaa mee takka dhageessanii. Zamanuun akhir namni jaartii namaa dubbisee jaartii na dabsi baasuudhaan maaliif akkana gootee hojii akkana namaan jedhu. Wallaahi yoo nallee taate ega inni akkasa jaartii diigan baasa jedhee deeme wallaahi inuma hin baasuun. Inuma gadi hin dhiisuuf abadan jechuudha. Kanaa jira wanni jirtu kan akkasi beekaatii akkasitti subadhaa fi miyyoodhas idirratti hin duulinaa. Mama baanis miyyoonis ibsa gabaabaa kan ta'e amma akka nama keenyatti yoo taate akka nama saahiba mama baanitti akka nama itti dhiyaatu mama baanitti akka fira mama baanitti yoo taate miyyoon yoo rakkoon maallaqaa jiraate nu gaafattee galtee isaan waliin
akka jaarsatti akka jiraattu barbaada nuti. Qotaa waan kanaati milyoon tun yoo qotaa waan kanaati kaateen matti hin galle dhugumatti mamma baanis hin jaallatu. Ani isa duratti isaan jaallan. Qotaa namicha kanaati yoo kaateen galle dhugaan isin hin jaallu. Qotaa qaallicha kanaati jecha yoo kaateen galle mamma baanis hin jaallatu. Antana qurxii isuma dura taa'eetin himu. Maaliif ennaani yoo dhuga ibsa video dalaydee jirti video ishiidhaa dhaggeeffatuu ni dandeessanii Facebook irratti gallakiftee jirti. Akkamitti akka galuu qabu fi kanallee gallakiftee jirti ibsa. Yaa galuu qabdi wanni jirtu sanii ati sanumarratti hojjedhu akkaataa ishiin galchuu dandeenyu irratti hojjedhu waan gochuu qabnu yoo waa jiraate nu dubbisi walmoggaa jirraa jechuudha. Siigalee dhaaddannoo hedduudha. Dhaaddannoo hedduu deema waan jiru sin garsiisanuu keessanuu sin garsiisa. Siigalee nan aaree waan akka nama tokkotti wallaahi lazim na aarsa beektaa. Khiyyaan maafii aadaa jabaadha akkasii sinirraan irraa gabbu'a. Ani booni dhabarmaan sagalee kiyyaaf kan seenaa addan baastotis. Akkuma wayya qoy. Adda baasee La gabbaate naan jettee bar afwan. Gabbaatee reefu sammuu keessa qabatee jira. Okay, ai deebiira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayya. Akkami nagaa qabdaa? Hayyee. Wallahi nagaan qabaane alhamdulillah. Jirtu? Nagaa naa qabaadhu ammallee mataa ol qabiitee jiraadhu takka sittin dhagaamin. Akkanatti maanzara kaayyadhuuti ilaal. Fataa zanaa jee ilaal akkanatti firraa shoof ofirraa adde ogeessa. Akkasii dubbiin. Ilma namaatiif yoo mataa gadi qabde. Heer godhaa namoota daarra nama barbaadaani. Geesse? Ayya. Akkas. Ayya inshallah. Maanzaraatti guyyaan itti qayyarattu bitadhuuti ilaal akkanatti firraa laal. Nas akkanatti ilaalaatu moo firraa laal jiraadhu. Geesse? Jira keewwataa'uma jirra yeroo hunda. Ni jira keewwataan jira ammoo mallee keewwadhee taa'aa jira. Wallahi si jaalatu. Namni na jaalatu hedduudha wallahi. Argine. Ani ko ማለት waan na jaalataniif akkana na dultan malee osoo na jibbitanii bakka jiru iyyuu na jaalattan natti fakkaata. Akkasii namuma jaalatan irraa soo bar. Garuu baay'eeraan immoo namoota hedduun beeku beekti isaantu na beeka malee. Isinin beeku garuu rakkoon waan isinin beeku dhabuu kiyya. Wanni gaariin immoo isin na beeku keessanii badhaam xiruna. Bakka kana እንደውም jechuudha abbaa mana kiyyaatillee naaf galatoomii guddaasaa galatoobii guddaasaa ulfaadhu itti aansuudhaan namoonni garuu waan namiidhaan itti fakkaate anaaf carraa bareedaan hawaasaa jiru እንደውም jechuudha. እንደውም amma kee jaarsi daruu beektanii. Anas immoo akka namiidhaniitti yoo Tila akkuma yookiin boo'icha qiyyaa fi akkuma hiyyeessa qiyyaa laalaniiti habaaragee yookaan miyyoo tana dhiisu ijaani angaruu yoo du'a taate qofa duuti silaa osoo naa danda'amu osoo rabbiin ka dandeessisutti taate silaa bakka takkatti guyyuma tokko naafisillee fuudhee laaduma tokko silaa waliin qabrii silaa seenneen barbaada. Akka yaada kootiitti silaa akka jaalalan siif qabuuti. Akan jalan siif qabuuti. Anaaf Abshir wabbaa mana kiyya. Abshir. Siin jechuudha. Rakkoon bara uummata rakkoon hin jiru ani jechuun ani nama miidiyaati. Miidiyaa kana niin beeka. Ani nama waan ganaatiif illee jedhee nama mataa kiyya gadi cabsee yookaan immoo waan akkana akkasii jedhu tokko illee hin jiru. Dogongora uumameef is okay in dogongorre jechuutti hin jiru. Garuu uumamu bakka jireenya namarratti dogongorri tokko inuma dhufa jechuudha. Namni ani qulqulluudha. Namni ani dogongora hin qabu ka jedhume gadi ba'ee narraa dubbatu. Namni hundumtiyyuu dogongorri isaa namni waliif obsee waliif sataree malee namni qulqulluun hin jiru. Kanaaf jennaan immoo dogongora kana caaleeyyuu namni ni dalaga. Dogongora kana caaleeyyuu namarratti ni adeemsifama. So kan kiyya kun immoo kan namaan adda ta'ee itti mul'atee jira namoota tokkotti.
Ani garuu I don't care waa takkalee natti hin fakkaatu. Like I don't care. Gabaachuu adalla. Isiniyyuu dhugaa dubbachuu fi jaalala jaarsi ishii jaallatuyyuu reef sirriitti hubattee bartee jechuudha. Jaalala keelleen hundatu beekee inshallah jazakallahu khairan atillee ulfaadhu galatoomi siin jenna ustaaza keenya qaalii fi gaarii. Hagam akkati mucaa kana jaallattu kan jechaan gochaa turte caalayyuu kanati jechaan hojjetaa turte caala kanatti gochaan agarsiifte kanatu nu boonsee galatoomi ulfaadhu siin jenna. Jaalala ati dhugaan jaallattu immoo ummata hundatu sirrii siif beekee siif bareedleedha. Isinillee nama hunda caalayyuu isinillee namoota galchii beekteen siin jedha. Namoota galchii namoota Abshira. nama galcheedhaa jirti.